Siraa sana illee hojjechuu dadhabee kulaalitiin na dhukkuba. Daa'imti kiyya ayyaana waggaa ijoolleen wayyaa hodhisiifattee caammaa bitatti luka duwwaa deema mucaan koo wanti kaawwisu dhabee. Kanumaaftu na rakkise amma hojjechuun dadhabee kulaaliitiitu na dhukkuba. Kan sirumallee hojjechuun dadhabee ollaa kiyya muluu hedduu naa masakkara. Yeroo sana mucaan kiyya ayyaana waggaatiifis wanta ittiin uffatu wanta baay'ee na rakkisa jettanii turtanii jechuudha viidiyoo sana irratti jechuudha namoonni baay'ee ilaalanii. Kanaan durallee deeggarsa isiniif taasisanii iyyuu turaniyyuudha. Maalitti jirtu rakkoon amma isin keessa jirtan maal fakkaata? Amma rakkinni nu keessa jirru isinii gargaaruu qabdanii amma wayyoo qabna ulfaataadha jiraadhaadha. Amma xiqqoo daa'imuma kana kopheen irraa na jalaa dhume tokkoffaa immoo wanallee na dhukkuba. Kanuma kana bakka immoo yaaddanii immoo kana na godhuun keessan baay'een isin galateeffadha. Rakkinni kiyya kana kaleen na dhukkuba daa'imti kiyyas kan argitan kana kopheen irraa qabu. Kana mucaan danda'ee waa godhuuf miila isaatillee waan qabu anis kalee na dhukkuba kana naa yaaddanii immoo naa godhuun keessan baay'ee tokkon isin galateeffadha. Ulfaadhaa jiraadhaa waaqayyo isin haa jiraachisu. Waaqni isin haa kennu kanaaf yaaddanitti waaqayyo isiniif haa yaadu. Waaqni ilmoota eessan irratti namni keessan hin rakkatin jiraadhaadha. Akkatti naa yaaduu keessan baay'ee tokkon isin galateeffadha. Baay'ee isin galateeffadha. Walitti keenya tokko zallaqachi bayyanaa hirkoo jedhamti amma haala jirti isheetu isiniif erge waan ta'eef kana qabadhaati ishee eebbisaa. Ulfaadhu giiftiyaa waaqni si haa kennu jiraadhu fayyaa nagaa argadhu akka naa yaaddetti waaqayyo siif haa yaadu akka naa hasaabdetti waaqayyo siif haa hassaabu jiraadhu fayyaa nagaa argadhu baay'ee si galateeffadha baay'ee bakka jirtutti nagaa kee bakka jirtutti fayyaa kee sa'aa nama kee rabbi fayyaa si haa godhu jiraadhu naa ulfaadhu baay'ee si galateeffadha isinillee irraa fiddanii naa kennuu keessan baay'een isin galateeffadha jiraadha rabbi si naa jiraachisu baay'ee. Fayyaa isinii haa kennu irra irratti isinii haa kennu akka naa yaaddanitti waaqayyo isiniif haa yaadu. Galatooma Nagataa ulfaadha. Galatooma baay'een isin galateeffadha jiraadha fayyaa nagaa argadha horaa bulaa kanama horaa kana yaaddanitti waaqayyo isiniif haa yaadu. Ani homaa nan isinii godhu tokko hin qabu waan rabbii malee rabbi waan akka isin naa yaaddetti isiniif haa yaadu. Saamni keetti hin rakkate nu tokko isiniin arginu. Fayyaa malee nagaa malee argachuu malee hin dhabina. Akka na gammachiistanitti gammadaa waaqayyo isin haa gammachiisu jiraadha. Baay'ee isin galateeffadha.